Miidhama Saalibaa gurgurtaa Odegaardii fi Bruno Fernandes oduu ispoortii guyyaadhaa qabannee isinii dhufnee jirra. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuun hanga xumura oduu keenyaatti nu waliin tura. Liverpool taphataa kilabii Firaansi kan ta'e Baarkoolaa mallatteessuuf akka abdii guutuu qabu ibse. Arsenaalii fi Baayer Muunik akkasuma taphaticha mallatteessuuf gaafataa jiru. Baarkoolaan waancaa addunyaa irratti ga'umsa gaarii agarsiiseera. Taphataa kana Liverpool erga bara darbee as gaafataa ture. Manchester United taphataa Bournemouth Alex Scott mallatteessuuf gaafatus dorgommii cimaan isa mudateera. Filannoon Alex Scott garuu Arsenaalidha. Haa ta'u malee sodaan isaa yoon Arsenaal gale yeroo taphaa hangamiin argadha isa jedhudha. Alex Scott gara Chelseas galuu barbaada ture. Chelsean paawundii miiliyoona 64 dhiyeesse. Bournemouth garuu hin fudhanne. Oduu biraan ammoo Bruno Fernandes kontiraataa haaraa Manchester United waliin mallatteessuuf akka jedhu himame. Kilaboota Saudi Arabiyaan barbaadamaa kan ture Brunoon United waliin yeroo dheeraa turuuf murteesseera. Arsenaal dursaa taphattoota isaanii Maartin Odegaard gurguruu danda'u. Taphataa ganna 27 kanaaf gatii gaarii akka dhaggeeffataa jiran Teelegiraaf gabaaseera. Arsenaal Bruno Guimaraes mallatteessuu barbaada. Yoo kanaan milkaa'e ammoo Odegaard gurguruu danda'a. Arsenaal sarara gidduusaa taphattoota teeknikaa fi jabina qaamaa guutuu qabaniin ijaaruu barbaada. Manchester United taphataa Real Madrid Eduardo Camavinga mallatteessuu barbaada. Camavingaan ga'umsa gaarii irra waan hin turreef Faransaay waliin hiree waancaa addunyaa osoo hin argatin hafe. William Saalibaan waan miidhameef yeroo dhiyootti taphatti hin deebi'u. Gabaasonni ba'an akka agarsiisanitti Saalibaan miidhama isa mudateef tajaajila baqaqsanii yaaluu hin taasifatu. Garuu yeroo dheeraa fudhachuun miidhamarraa bayyanachuuf akka turu ibsame. Taphataan Wolves Toluu Arkodaree dirree keessaa hin bahu waan jedheef leenjisaan shaakala addaan kutee bahe. Taphataan kun kilaba Xaaliyaan Fiorentinaa galuu barbaada. Garuu Wolves kilaba Tarkii Tiraabzoonisporitti gurguruuf walii galee ture. Taphatichi gara Tarkii deemuu hin barbaanne. Taphataan ganna 25 lammii Naayijeeriyaa ta'e kun dirree keessa taa'ee hin ka'u jedhe. Haga akkaan gara Fiorentinaa deemuu naaf eeyyamtanitti asiin ka'u jechuun waan dideef taphattoonni kaan shaakala hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf leenjisaan shaakala kaleessaa adda kute. Taphamichummaa Wolves taphate keessa hin hammatamne. Oduu birootiin taphataan duraanii Manchester United Kaazemeeroon kilaba Lionel Messi faa keessa taphatan Inter Miyaamii gale. David Beckham Kaazemeeroon kilabicha filachuu isaatti galateeffateera. Oduun ispoortii keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kana subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatinaa. Hanga oduu birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.